Guyyaa narraa guyyaa seenaati yookiin guyyaa sheenaati. Lamaan umtana keessaa takka taati. Akkuma Ustaaz Hamzaan jedhe waan ol baasuu hin qabne, waan lafa jalatti xumuruu qabnu, waan namni 4-5 namni 3 nullee hin beeynu gariin goolabee biraa galuu danda'u. Asirra ol baafnee asirratti ol baatee osoo milkaa'in galuu jechuun hundi keenya mataa garagaluudha. Kun eebiidha. Ustaaz Anasiin immoo Ustaaz Anasi waan irra godhaa jirru kanaan galanni isaa hin deebi'u. Nama umrii yoo ilaaltan fuulli isaa ijoollee, umrii isaallee hedduun fagaatin. Garuu kana keessatti waan namoonni waggaa 100 jiraatan, waggaa 50-70 jiraatan hojjete. Dura dursoo rakkinatti jirtu san akka Rabbiin irraa nu kaasu Rabbiin nu kadha. Osoo baatiin Ramadaanaa kun hin bahin rakkoosa Rabbi rafaa lafaan haa ga'u. Cufa keessanillee ijoollee teenyas jalatti abdii dadar reeftana taa'ee dhaggeeffataatiin jira. Dhiira akkasii barbaanna kunoo jaarraan barri kamuu dhiira mataa isaa qaba. Abdii dadar nu ulfaadhu galatoomi. Gaaddisa ofii Rabbi sirra haa qabu. Faaya nam tokko sirraa hin mulqine Rabbi sitti haa uwwisu. Qadaada namni tokko dhooha qadaada hin qabne laga yaa'ee hin dhumne Rabbi sitti haa banu. Waan karoorsitee fi waan yaaddee Rabbi litti si haa baasu. Si jaalanne sirraa jaalanne Rabbi sirraa haa jaallatu sin jenna. Dhiira akka isaa barbaannaa haasoo haa miti har'a afaan osoo hin taane asiin haasofna harkaan haasofnarraa. Waan lubbuu qabdu waan sirna qabdu ammoo wanni takka dhaammannu as gubbabaanee nama 11,000 kallattiidhaan nama daawwataa jiru. Namni 11,000 lafatti osoo ganna itee bar ganda tokko bar. Ganda tokko keessa teenyee mallaqni asirra niyyatamaa bulee nu hundi keenya lallabaa bullee birriin ummanni niyyatu kuyyoo hin galin. Lama taana lafee kokkee laagaa keessa rakkate takka taana tagadilleen kunne ta'ulilleen baane san taana. Saniifuu warri waan niyyattan asirratti nutti agarsiisaa jirtan cufti keessan gaafa kennattanirraa deeyni isinitti taate waan ta'eef nu galchaa awwala qabxiin tan itti jabeessaa Ustaaz Hamzaa asliin hundi keessan itti jabeessaa qabxii sana guddoon asi. Ammoo qabxii siistama reef eegaltan. Mallaqa ammuma galtu jettanii eegaltan sun mallaqa waan tooftaa bareedduudha. Ramadaanni dhumuudhaaf guyyaa 10tu hafa. Kaleessaa fi deengadditti dheebotaa turre. Amma qaata 20 ofirraa soomne amma kunoo 10tu nu hafe. Ramadaana kanallee Ramadaana milkii nu haa taasisu. Ijoollee teenya, ijoollee biyya Arabaa, ijoollee biyya Awurooppaa, ijoollee biyya keessa jirtan. Takka gabbaanee osoo nu qaanfachiis takka mataa ol nu qabdanii osoo hin qaanfanne. Osoo hin saalfanne takka nu gattanii beektan dirree tanatti nu bira dhaabbattanii gaafa masjidaa dhufu, gaafa majlisaa dhufu, gaafa lammii dhufu, gaafa nama rakkataatee dhufu takka nu saalfachiiftanii hin beektanii gaafa ilmi namaa qaanfatu Rabbi isin hin qaanfachiisin cufa keessan hunda keessa Rabbi gaaddisuu fi jedhu isin haa kaa'atu. Badhaasa Rabbi Ramadaana keessa kaa'ee fide kan Rabbi walitti isin haa qabu. Nu ulfaadhaa galatooma akkaataa isin siistama itti deemaa jirtan hin beeku waan ta'eef anilleen dura dursoo namni waan itti hojjetu tokko ofii irratti hirmaatee ka'ee kun ani 50 nan galchaa Ustaaz Anasiif jedhee warri nafaan hiriirtan 50 nama meeqanarra keessan? Kuma 50 nama 10 sirra fe'e. Nama 50 nafaan hiriiru jira. Argadhaa laata uummata nama 10 nama 10 ka 50. Nama 10 50. Isna lakkaayatiin asuma ta'a kun wanam. Itti deebi'aa du'aayi. Tole. Tole abshir. Tole ayetta. Sirraa idee gala boosii gaditti lakkaa Ustaaz. Maal jechuun? Sirraa hin gadee gala moo simaa gaditti nama 10 ka biraasii lakkaa. Narra ol adeemtu jechuun gara 100 illee warra ol ba'uu barbaadu warra 1,000,000 illee ol ba'uu barbaadu narra ol lakkaa'an jala jira. Akkan hayyee. Toleegaa Ustaaz Ibsaa Hassan obboleessi keenyaan 50,000 eegalaa jedhe. Namni akka xiyyaa kana jala hiriiru namni 10 kanaan salphachiifne kanaan qaanfachiifne. Kahida tanana baasu jira hije. Ustaz akkasuma mee? Sirra faayee. Akkanuma. Laa viidiyoo cufachuun hin jiru. Dhaggeeffadhu. Walaa asirraa sossofuun hin jiru. Walaa bishaan dhuguun hin jiru.
nama kakeetii shantam fedhu nama kudhan fedhu nama 20 50 bakka kudhanii meeqa jiran kumani bashar tasuun takka 60 nan galcha jette 60 yoo galchite Allahu Akbar. ustaad ibsaarratti risiitaa nu ergitu saada ayyubee 50 bashir jamal 50 ustaad ibsaa kiyyadhaaf waan tabeellamaa qabatte moo tanuma ammaa qabatte namni ammatti danda'u tabeellama osoo hin taane ammatti akkana kalas dubbii jiru dhumte akkana wajji namni akka ustaazaatti amma seefii ol baafatee lolu jira amma nama meeqa dhufte dubbiin laal Akkana goona. haya 50 yaa. Ustaadni ol haa deebi'anii namni ustaad ibsa irratti gara ustaad ibsaati irratti hiriiruu barbaadu. 50 yeroo 500 waan ta'eef 10 illee galchanii hidhama leensanii ol illee galchanii warra amma galchuu irratti hirmaatu akkaawuntii kennee fi sarchi godhaa hagana gahee akkana ifaan godhatanitti anamma 500 chaalenjii ofirra fuudhee birrii 40 wayii qannaan dhiise maal godhara hedhadhabee. Admiina kanneef ibsaadha nama san qabeetuma olaana qaxuunni admiina kanneef modreetara ustaadanasis niitorkii tolfan nagaa jirtu. Nagaa alhamdulillah. Jirra alhamdulillah eegame. Waggaan jirtanii jabaadhaadha. Ustaaza keenya bira dhaabbachuu jirtanii. Meeqa yaada kennatu hima waan darbatu heddan. Ani ammaan isin jala dhufeerreedha ammoo natti sheer godhaniitti hin argee. Waanuman duraan gartee gaaniin gargaare jeeni addeen naa tokko deema 50 maakama akka baantanii naaf hin galle. So amma 50 Itoophiyaan hin galchaafee waan borugan. Allahu akbar Allahu akbar خليفة ربي سيهدو بك الله وهم ربي سيهتاسس آمين آمين Amiin amiin. وقالت بربي سرها جلت بداس ربي رمضان كيسا كاهي ربا جسيسي أباسي ربي سيهباسو آمين آمين Amiin amiin amiin. Inshallah. جهنم ربي سيهبيتو برين تن جهنم سيهبيتو والله آمين والله Amiin amiin amiin. Akkasuma uummanni keenya illee hawaasni keenya haala hamaa keessa jiranii rakkoo hamaa keessa jiranii yeroo ammaan tana kana hongee gartee sababa balaa roobaatiin itti buuteeti isaaniif du'aayii xiqqoo naa godhaadha. Salaataatu nagga'ee mootii qabaddeetiin najaa takka isinirraa hin bu'a. تاتي مرحبا سرا قبل أكاونت أمالي ريسيتي نرد ناقلجي Yaa boru har'a ala danu biraay boru ganama ni galchaaf inshallah. الدنيا تكابت يا Yaa silaa kana ol gargaaruun irratti dirqama wallahi rabbi du'aa ima goonaaf ifgaanafe. ربي سرها جلت ربي سرها akkaawuntii جلت fudhattee Akkaawuntii screenshot maan godhadhe kanuma asirraa kaname. Screenshot godheen jira. أيه ورا نية كمبرا والقلجة amaanaa tana warra irratti eeggattu rabbi nu haa godhu jara keenya أي والله ijoollee Ayyee. keenya ummata tokkootu jira ustaad ibsaa kiyya أيه guyyaa qiyaamaa hulaa jannataa bira fidanii deebisan jaan الله أكبر maaliif nu deebiftanii jennaan beellama seentanii beellama diidanii jaane har'a beellamni keessan isinitti diigamaa jaaniin garte warra beellama diigee beellamni isinitti diigame hin ta'inaa jara keenya sirraa eega booni dubbadhu Booni gaaree ustaad ibsaati. أصلي ورا كم والقلجة جرتات Bummo booni gaaree keessan. Bum. غريك يولقورة يا السلام عليكم. Waalaikum salaam. عليكم السلام ورحمة الله warahmatullahi wabarakaatu أنا اللي مكان أستاذ بساتين كم جديد ما قال إن شاء الله. الله أكبر Allah akbar. Allah akbar. ربي فاية جنة ستة أو في سوق Akkaawuntii qabattee? eessa jirta bum إيه أكاونتي سكرين شوت كده إلى كان مان. eessa jira سقالي سكرينشات يجود أجيني إيه سكرين شوت كده جرا. أي بارك الله فيك ربي سرها جالته ربي جنة سيحاكين آمين آمين آمين. نقول فات وقالت ومسرها كيبل ربي سرها كيبله
Gareen ustaadii isaa bira nama qisaasu jirtanii nama shatafe didame nama qisaasu jirtanii nama hedduu akaawwantii baalansii nu godha jan achirraa lakkaawwachaa deemna. Hanga tokko. akkaawwan onnoo isaaniitu duduumeessaa yabar. Eessa dhaqabne? Ayyee warri as jalatti barreessaa jirtan barreessaa turtan irra deddeebi'a. Namni olii haa baay'eedha waan ta'eef. Irra deebi'aa barreessaa. Namni biraa garee ustaaza nama torbaa wayi deemne. Assalamu alaikum. Maqaa ustaad ibsaatiin qarshii kuma 500 waan firra ta'e. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Hamza nama lama jira nama tibetu harma walumaan beenu maqaa isaa kaasuun barbaadu. Yaa akaawuntii nagaa fatanii kennaan ergeefin jira. 50 ustaad ibsaan barbaadu jiru. Nam tokkos 20 nam tokkos 20 kuma 40 anis kuma 10 nafeenaatti guuta 50 barreessaa fi resiidii anaa sin erga. الله أكبر الله أكبر الله أكبر صديق بسم الله جل تسلم نما جاي ثانف نما جاي إيه بدأتوا جاي إيه نما جاي دبالي يا ولد ولا توفي نما جاي فدا إيش سدان ورا جنة ربي سنهتاس ربي بكا جيراني تيسانا اور كويس والله جولة. إيه والله دنيا آخرات ثاني حامي ده يتدوم. غاري ustad ibsa nama jaa توفي nama jaa برنا مهدولي هاي دابا مباري سنأجر ريزين إيه كليتك تو كيس أنا مهدول دابا ميسكيسه سبو كومتي نيتور كي أنا أستاذنا استان تولشوا ده دبا نيكسلا. أيه عادل شيخ عثمان دوري أولباز أجرا أبو وديتر ذيكنا أولباز ذيك مالي وديتر ذي رافورو إنه جامي سايو مالي السلام ورحمة الله سايو دبر ورحمة الله إن شاء الله أستاذ عندك سنو قرأت مع المو دقامو دقام لا مجرى تبدو يا حبيبي دعائي سرتنا فقدا إن شاء الله وكما صدما مقا أستاذ إبساد النقلتا إن شاء الله الله أكبر سايو ربي سرها جلته ما تجنت ربي سيحنياتشو الآباء نبي محمد جلت ربي سيحكاسو أنه الفادو بارك الله فيك نعم برا وكيف قلنا صدوت ورا دبي قلنا الو بيان السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله أكم جرت نجا نجا استاذ انت ورا دبي كان يرو هدو انتدد بني سلامتا غافني نجا غافني علي دبي كامنا اولغلتي نانجي انا وسغلتي كنو قبمني تاجري كما شنتا أكان دبين Ustaz Ibsa ulfaadhu yennaan ka yeroo baay'ee illee keessumaatii nu bira dhufa. Ati xiqqaattu gaa ittillee yoo xiqqaatte hin beeknu. أبدا Birri 50,000 galchaan illee inshallah. الله أكبر الله أكبر الله تاج ربي سرها كاو تاج نمتك سرها نفوني ربي سرها نما شاد ذنب يا استاذ نما شاد قلت كفج سجل لك ولا كاو جرتا أصلي. ايه قال لك كاو جرتا. بارك الله فيك بيان قرآن قوتو فديما قرآن Ustaz Anas wanni kun itti xiqqaataa bara. Deeggarsi itti godhaa jirru kuni deeggarsa isatti xiqqaatu malee akkatti guddatu miti. شرطة قرآن قوتا ثاني جرا بر استاذ كما ربشان أكذا ذرا كما ربما كذا أيوة ايه وان ثاني جرا
warra soddoma abdiidama warratti dabalee amma dabbaaleen fa'a tokko godhe shantu isaan hafe amma akkatti Aya. Nama argu jirta asli. yoo jara dhufe ilaalame Shaayii san gabaabsin argita akkasitti. Nama kuma waliigala ka jedhu modii tara isinii kenna waa laani galchuun hin beeku hin danda'u. Muraad jaaniini ani barataadhaaf homaan qabu ustaadni qiyaasa irratti ol bahee na bira duwwaan deemu qarshi dhibbaan qabaa dhibba san ergee fi jeenna irratti erge wallahi. Allahu akbar. Nama takkana nu fixaabar. Nama kana keessa kenna fixaabar wallahi wallahi. Awa rabbi wallahi. Dirraa kafallee rabbiin waggaa dhufu nama miliyoona dhibbaan kennatu rabbi isaa taasisu. Amiin. Amiin. Wallahi wallahi. Ayyee. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واللي قاله أنا الآن إن شاء الله قنماكم أجد مشان مكا أستاذ ساتي نيجل شان الله أكبر الله أكبر ربي سرها جالته واللي قالك أبي رب ولما قالت تسيها كن وأنا تفر بعد اللهم آمين Amiin. نقول فادو قالت ومي أنا ريسيتي نويرجي نرتي أركي ريسيتي ولك أبدي ما تنفع أيوة فولو ناديبسي أيه كنا سيدي بسي أيوة فولو نندمو أيه لكوفس بريفا ما كيسان كلين تيك توك لك يمسي دي بسا يا بعد عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي مقا شيء أستاذ إثباتيني كو ريالة دبشان سودي قال شيء إن شاء الله. الله أكبر. Allah. بريمي كذا إثيوبيا كما تكتب مشاني. اوكي ولدتي كما شنتما دادي لمن كان في كثني لما فرتو سنه أنا جولي عشان من يتكلم كان سيدي بساتين جرا أسرع ريسيتنا أرجيتا. إن شاء الله. بسرعة جالته. ورا كم شنتما كنارو هتجرا أصلي. والمريد راجل جا كأستاذية جلو كانوا كم شنتما جرا. دبرتي دمو. Istakakin jeti, maka ustaz satin. Ebirri himati. Silki akawanti kay salala me akati ki tubori afan kaye juru saatan taay. Megis tak ebirri. Akkas kasago. Ani sebara kasim pade. Akawanti la akawanti ustaz ana silala dis. oye barwan every ne turki jara tura أصلي. السلام عليكم. نمهدو. وعليكم السلام ورحمة الله. dage bana زي ye اللي كبدني. zeli timi hamza income na أوكي كيس أنا أرجع بليز. hamza ergi zeli hamza Hamza yergib. أيه كيس أنا أرجع أمزح بليز. adama ki yagala to mulfa أيه. amma numayu karaga baba gor Adaman ka ustadi bisa bakka ustadi sana sorra hutani gari tur. akara gor ustad akara gor أيه. شيء نقول هذا كغرغر أطول ثم شريان ميت أتكو قبضة ثم Ustaz ana tak dibida. Akawanti sebentar orang itu berdiri. سكنتا ولا أنت أتو ويان هذا ويان أتوامك يمكن أتو يو سلكي أستاذ أفيد Oh yani. ورك الناجر هدول أصلي. أفجع إذن الرئيس أستاذ سلكي أستاذ هذا موبايل بانكينج كي كابدور بعضا نمني تشير ذا أستاذ برير ذا Keluar kagam. بكمالان دي زيته आइए लगे फट आम बालांस या मेरे जिरतु मिल के फत्ता नहीं मी कुबा कब्डरी वान मेरे जिरतु से लालता नहीं वान तनी ओल डबलू का उस्ताद इब्साती ये चु लगे फटा वर्री उस्ताद इब्सा रत्ती जबलमने उस्ताद इब्सा हिदा बाजू बरबाना जेतन kuma shantama kuma didama kuma shan dibba shan dibba amantane inna mala malu binniya yaran shekota nabba yata ilmi titikon gara ke sana matetu inna mala wan niyata jechu mana ayata kana o maniyata jechu dage fadda kanavi account isinittima
wanni amma haga 500 geenutti challenge 500 ka ustaas ibsaati jechuudha. Gana kan mazratti isaan follow deebisiifattee yookiin boruudha kattusan hin barbaannu deeyni sitti ta'a. Ustaaz illee miidhaata namni jala kana taa'ee 10,000 wayii kun ustaazni gargaarametti beekaati gaddeemtee dagatta yookiin birriin garaati nyaatti waan ta'eef duniyaadha. Dhaggeeffadha. Hundi keessan amma warra jala jirtan mobaayilii keessan ol baasa. Challenging kun ka ustaaz ibsaati. Jaalattoonni hordoftoonni hiriyoonni ustaaza hundi keessan ustaaz ibsaa fi ustaaza asirree ustaaz mamma anasiif waan ta'eef hundi keessan mobaayil baankii ol baasa. Erga ol baasaniin booda amma isinii dubbisaa bakka baalaansii birrii ittiin ergan seenaa. Okay. Banattanii qophooftanii hayyee 1,000 barreessaa. 31 39 55 29 3 Klik irratti gootanii Anas Muhammad maqaan jiru yoo isinii bahe waan niyyatti waan humna keetii seendi godha. Akkaawuntii irra isinii deebi'a. Bakka baalaansii birriitti ergan seentirii tiraansfarii 1,000 barreessaa. 31 barreessaa. 39 barreessaa. Itti aansuun 55 barreessaa. 29 barreessaa. 3 barreessaa. Kilik gootanii maqaa Muhammad Anas Muhammad jedhu yoo isinii bahe waan niyyattu irratti ergaa. Barakallahu fiikum rabbi isinirraa haa jaalatu. Sekendii 5 turree bu'aa wuxxeetii keessanii walumaan laallaa jechuu ustaaz itti himne kunoo kaashi bakkaashi harkarratti qaxaroo dhiifne nu. Amma kuni warra akka reefuuti kennatu keessaa baaftanii dubanna deebiftan moo warra kanaa jiru. Walumarratti isinii daballa. Aywa. Walumarratti isinii daballa. warri zeelii kaas jala taa'ee qaxxitaa erguu barbaadu jiraachuu mala akkuma reefu aadamaan ol bahee gaafate sanitti qabadhaa warri zeelii akkasumatti 60 takka 28 duwwaa 8 43 14 takkarraan isinii deebi'a 60 takka hayyee 60 takka 28 duwwaa 8 43 14 thank you Hayyee amma balaansiin deemaa jira nama meeqa erga laala. Nama meeqa erga laali harkisi ilaali sheek. Deemu jire mobaayil. Meeqa ga'e namni ergu meeqa. Haga erga nutti dhimini nama ergu hin agarsiisa maqaa Ahmad Muhammad Khadija Faatuma jedhee jira. Harkisi akkana ga harkisi. Gadi harkisi deemaa jira. Nama meeqa ga'e warra ergi. Nama 20 wali. Okay. Harkisa ima harkisa. Ima harkisa. Ustazni guddaan agar gahu nama apa isa jaalata. Sheemno. Ana miskiina waan beekne wallaalaa kanaayyuu bar gidee tokkotti nama 40 sendi godhe. Wallahi. Gidee tokko ana miskiina waa takka hin beekne kan kabifaan isaa hin geenne kan. Gurraacha xibiluu kana wallahi yeroo tokko nama 40 wayitu sendi godhe. Yeroo tokko nama 40 jaama maali gidee tokko keessa kilee godhe. Kuni مش معقول يعني مش معقول سريمتكم يمكن جراد غوغره يمكن استاذ بقى افانو استاذيه جتني الرئيسني دي بيون دافو انا كيسان تو الرئيسني دي كوما توكو aadamaalleen doolaara 100 akka galcheeti resiidanatti ergeet waa'ee godha. رب سرها جالته ادم في سرها جالته challenge ustaatirra jirra namni 10,000 kun warri mobile banki harkaa qabdan silkii keessan ol baasa. Ol baaftanii okay warri banki biraa qabdanillee another bakka jedhu tuqaniituma irratti ergamaa jiran ol baasa. Ani mattaawaq ayyuun qabutu yooma jiran dhaga'ee isinitti himaa jira malee. Okay 1,000 jettanii 31 39 55 29
سدي كليك يوغوتان أناس محمد مقاجرو إسنيبا وان قلبين تيفيت إرت سندي غوتا سنبود كما تكنيته كما إبنيته كما شنيته كما قرشنيته وان فركتي كليك رغوت هما فيت أكا مجاري في تبتك أبا أستاذك يبرتك ينانشاسو يتلي رب السيكنا هما ركون قبوجيشو جيري يا رمضانتي وان قبل أستاذك كنتين يوغا باتي مسافرون ما قلت لي ركومتي جمان قرآن قراتها حافظة تاتي بيبت ركوم أنا مصابي كذي رأي وقت مسافر ركواني ديبي كرام مسافرون ما قلت أكيد ولين استديو جا أستاذنا سكتلو دقي فدو نمنو هناك جي ولين استديو جا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ خو أستاذ أنس akka nama istiidiyoo qabuutti anaa fi daayirektarri istiidiyootii sagantaa nashiidaa isaa guutumatti akka inni firii waraabu isaaf goonee jirra. Sagantaa nashiidaa aba hanga fedhee yoo qabaate isaaf goonee jirra. Ani immoo qoosaan kiyya kanin itti beekamu Zayn al-Aabidiin ittiin beekama. Istiidiyootii dhufee yeroo barbaadetti firii waraabbachuu dandeenya maallaqa tokkoon kafalu. Dhiyootanaan meeshaa istiidiyootti maallaqa fixe waan taateef jecha waanumaan qabuuniin bira dhaabbadhaa guutuu idiit godhee fi waa hunda godhee fi fixuu keessatti sumuuniin kafaluu je. Namu waan waliin istiidiyoodha. HB kaya rukuno sheeka suura sheeka ofirraa qabuun eenyuun nama waan dhiyeetu HB سورة آية الله في الرقبة دغو غوران سينا فكاتي ميو درا كايمه دغو غوران سينا سورة غوتا غورته اونن قبو غرون meeqin abdi maallaqa ergee risiite ergaa jiru nama taphaati me kanatti ergaa jiru والجمع ريكا واني تولين اوفتي بار امو اوفتي كاشي بار واني تول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيا الحمد لله. قرأت ربي أنا جروبي شيخ أستاذ بساتي ميكا نوري يتناو مركان دله ايه هوندي خي بغنا جي اندفته استاذ مسانا كيجي انا بيتي ياكم شنتم خن ديت نم خدان خاكم شنتم خن نم بربادا انيو هلا نبا ساي تجرا ور خنون ولتي اسنغي انتاو جرا سيته وي اينا بنتاو جرا أنا واسنين جراف لكو مكان سمانجو قلتا مال جتة مكان خنماتي سينك يجنا نقول الدنيدي مكان يجنا ولا نكا إنجرافي تولى ميكر رندو رادر بيتاكما شنتم منيكو أنقذن ديس إيكا وما إني جيني دربنا أكنا لا خلنا دبين تناور أستاذ الردر بي في سراهي خلي راس الراهي كجروبات الردر بي في دواي الله أكبر وانت نما هيدو تقص الدين آمين يا رب سيهاباس وانس يلا هيدم تهند سياهي كمتو آمين آمين جروس يلا هبنم تو بحر رمضان كانت فتنة هند كيس رب سيهاباس آمين آمين بارك الله فيك اللهم صل آمين آمين شيخا وانا زم دي ما جرتي استاذ الرافور الى لمه شيء انه مكان ذا ها نمسر ديتا مينا مديه مجرم الله أكبر بينا موتا كان دعائي ورا أستاذ نما وان إذا كان الرب يجرم على لتبين نما سديتا ميلما أكاونت لادرتي وان دندوغا توكي كان أما ثاني أما نما سديتا ميلما كمبيكا ورداغا تومي وركيني وإن تخفوها أستاذ سانا موتا سديتا ميلما أكاونتي ثاني توكان كان واكيد بوتا كان دعائي ورا أمتك يا أمة أرجاء ربي بداسا الدائل من ما تكاكن بين رب سنها كنو وما كيس ربي إيمانا لسنها فايو متى كيس ربي بيكم سا لسنها فايو لما كيس ربي فجأة لسنها فايو جنوتي بركان اتسنها رب جنوتي سنتي جهنم الرا ربي بليس سنها باسو وكناتي
خير الدنيا أكيرا قوت ربي ولت سني هكبو يا كيسن اللي أجي سنكين التاني اللي هم بينو قلمي وكتا قياك يا ما ربي بربنا التاني على التاني رأولك التوان تيف قلمي قيا سنة ما هي فولا قرات جسيتو بلا كليستي سنيمتي قلمي أديت أرارا سرب سني هتاسسو يعني التاني أكفتن أكست وان تكان مني إبلونكم مالي نسقيه جدينا من أجايب ربي سني هتاسسو لأن كم ربي سني هاكنون والفاتحة اوكي اكاونتي استاذ انا رسني دي اكاونتي قال مي استاذ كان رسني دي اجي فدا كان كوبي غدنا فكات الدنيا رنديو كان قال مي جوار فا يعني قال مي يرتنا وما تري ور هو ثم له نتيجه دا واي ما دكنا اما ورا قال مي استاذ جلت وامن اكاونتي سيدو بس challenge ustaza ka kuma riba shani isini dubbis dage fadda kuma tokko banada sirki kesan wari mobile banki qabdan sirki kesan banada kuma tokko soddomi sagal shantami shan digdami sagal sadi Atlas irrade besifin da maradi fam. mana da marta Wanja shujjert. aye kuma tokko Akaunti wujjirta sa? Bara mallaka seenen oyi mudem taksi. Walid damma. La. Kuni waan dho isaan kennamu kuni galme warri kennuuf rabbi qofti quba qabu dhiisa. Haya. Dimmiritu himama malee kun dirdiri miti. Dirdir kiisi qabdaan. Abshir. Dhaggeeffadha. Warri galme ustaadaa jalatti waan qalbiin teessifeete kennachuu barbaadu jechuudha. Du'aayii sii godhani. 1,000 31 39 55 29 sadi kilik gizee gootu maqaa Anas Muhammad yoo jiru si bahe ka ustaaz Anasi waan qalbiin tee niyyatte 1,000 ta'ee 100 ta'ee miliyoona ta'ee wama qalbiin tee niyyatte okay itti godh. Anta ko waan jebeetu garaana nyaate wallahi kamale ani darasaadha. Umalleen qabu wallahi maqaa ustaaz isaatiin qarshii 100 ka keessa buufadhe jeeti birri irratti ergee natti erge wallahi garaan na bade nama kana du'aa ina godhaaf wallahi. Allahu akbar. Yaa godhu. Waa takkan qabu miti rabbiin nama waan ilmi namaa meeshaa ilmi namaa qabatu hidhatu malee rabbi isaa hidhachiisu. Mana darasaadhaaf rabbi aalima isaa haa taasisu. Arra hiyyeessaa rabbiin bordureessa adda rabbi isaa haa taasisu. Birrii 100 nuuca rabbiin bira caalti tarii birriin takkaa ta'e sun jedhu birriin 100 sun rabbi sirra haa jaallatu nu ulfaadhu ayyee. Nurra gadi harkisa maalirra jira akkaawuntiin Shariyaa dimatu kaamera jala gadi. Nama 180. Allahu akbar. Kuma tu yo gadi buune kuma riba kita kuma riba tadi orang jeta. Akan orang kenye banun dendenye. Iya kharayib Orang kurang kene kuma kene waliti hirre kuma tadi gone pala kuma riba tadi tak kagau no tal. Afira kurisim fura ko. Orang kuma jantama wada sini tere daga turu tanawaya. Kalbi takar raftani. Totalin umadi babi furtamilam. Totalin isani mau. Riyad, Ustaz Riyad erga galgalati carra ne turki ne fakate dubada me kata erga tani single chabuta Ustaz Riyad. Isumo ustaad ana sarkarra khaayta kanaatu ustaad Riyaadi. Kanuma ila. Zinin jira. Ramsha lu khayani bar darin bainu bar.
Akki je'u ammoo nama tokkotu walaloo bareeddu takkaan jidduudhaan isin shah godhaatiti ol na naqaa jeemee ol naqaa. Eenyu maqaan isaa? Adam dhalatee jaaniini nama keenya nama jabaa nuti qabnu keessaa tokko mee ol naqaa walaloo irratti haanuu darbu jidduun nama boharsuun gaarumaa miree jira keenya. Walbira eega jiraatan ol isin deebisa waa kaasutaa isinuma buusee. Ana na buusi isa ol naqe abshir. Laa Omar kon qoba walbira jirna chumaan ol gatanii ol deebisa waan ta'eef kon qoba ol isin. Adam dhalate yoos jala jiraatte takka takka barreessi ol se'ana qani. Laa bakka biraatitti gisee walaleessu yoo waa kennanii achirraa ilillee haa kennu akka argu. Akkasi. Adam dhalate as jala yoo jiraatte ol seeni takka takka barreessi. Ilillee kenni akkasii argu. warra niyyatu kana ol galchuun hin ta'u. Inta. Warri 50 ibidda boba'u jira bara jala kana. Tole. Warra 50 niyyatu ol galcha. Mee warri 50 Ani barreessu jira. Baay'eedha. saddeet nu barreessa lakkoofsa saddeet warri 50 ustaada bira dhaabbanna jettan. Hamza Jabir akkana jaanamni akkana jechaa jiran. Haya. Maqaa ustaad ibsaatiin khatorbii kana keessa galchinu khabaru galchinu ibqabu feenaa kaashii amma dandeenyu warra jiru jira warra 50 khatorbaatame hunda Rakkoon qabu ayyoo maadaajan Darajaadhaan nu kaaya. Warra amma galchu, warra guyyaa tokko galchu, warra torbee galchu akkasi darajaadhaan kaaya. hunda feena jechuudha. akka Anas Muhammad Idris. Khabir Adam. Ustaadiyye. Haya. Ustaadiyye dubbadhu. Welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. أستاذني بريكم أنت أربعة بريكم شنتام برنامجشاني بريكم هذه الدم مو أبويا سلي ودني جشاني إن شاء الله. أنا ثاني جو Allahu akbar. Maqaan keenya maqaan ni dho'ifatte. مكان كي يا سمية أستاذية كنا مو مركزة كيست وأستاذة قدي فنان أستاذية نانزاني أتمنى أستاذية وأستاذ تاجب أستاذ مركزة برسي سجب وأتمنى أستاذية جت بري فتى كيك على مكان كي يا واني سمية أدوينا فبدا أقربيني إبادة لنا لافس القرآن لنا لافس إن شاء الله دوينا فبدا مرتكيسان أستاذة كينيا. Dursu rabbiin sirraa jaallatu akkaawwantii himaa fi akkaawwantii أكاديمي إسكريشتي كل ديراني قلبي مرحبا ربي sirraa jaallatu. Sirna deebi aggu takka 70. كما شنتم برجال من نجشيا كما ديدامو إفجالا بودين جشاني كما ديدامو إفجالا بودين كما شنتم بنا من جشاني. سمجوتي الدنيا في آخر يعمل كيس أو شيء. قرآن ربي سيها أباس وإبادة ربي سيها لافسه. آمين. بقى دندن عند ربي سيها. الله أكبر. كجب ربي سيها جالس. أيه الله. مقاو سالف ساعتين ورا وادا سينو نايس اللي برا ده يتفوها. أيه. Ustaadiyye buusu. Warra bira. Maqaa ustaadati warri 50 qabeenya Dubaay hiriyaa ustaadati warra Dubaay kan. Ustaad ibsan yeroo baay'ee deddeebiin osoo nu dhufanii nu daawwatee kun ustaad Hakimuu dhufanii nu daawwatan. Yeroo lama qofa. Haya. Keessumaa achi fitanne. Saadiq. Alaikum doctor. Waalaikum assalam. Akkam jirtanii hundi keessan ustaazonni keenya hundi keessanii Nagaa. maqaa Dr. Asliitiin fi maqaa Dr. Ibsaatiin galcha. Aishi. Isaan ustaada malee ka saayinsii kana Chaayinaa dhaqaniin qaran. Isin Ustaada malee doktoraa miti aangoo walii dabalanii. maqaa mubeesi Aishi. እና አካውንቲን አድርጋ keessasitti ergaa waraqaa asli Waan gaarii nutu akka qalbiin nu gammadu.
لا هو مقاري ان شاء الله سيفي نرجع وراك ان شاء الله Maqaa dubbii jamtu dhufu deema. dubbii jabdu mucaan nama jabaa. نا اسمع لي وساتي كاين دام وربادو نوتي اكا ربي فجچا وا بريت اكاستو بري لمس غوتو اغا ربي فجچا غونو دعاينو غدا وانت كابيني كان نورالي نما في نور غافتون تاني اكا ربي نو ارغو فكا غونو دعاينو غدا Marhaba. Qabxii guddaadhaan Mucaan samaanii kennadhaa jedhe maqaa utaaltee maqaa dooktoraatii maqaa mubaarakiin kennadhaa jedhe. Mana mobaayilii qaba. Akka rabbiin kaampaanii mobaayilaa aayifoonii oomishu itti kennu Oromiyaa keessaa gadhaa budaayii godhaaf meeshaa. Allahu akbar. Dura dursa waan amma jedhe bar dura. Agayoomii gandarraa fidee tirfii jalaa buusee gurgurataa miti akka humaa kaampaanii gadhaaf. Maa Rabbi akka isa haa taasisu. Sanii ol rabbi isa haa taasisu. Qabeenyi rabbi eenyu namticha Elon Musk jedhanii narra addunyaa gubbaa abbaa qabeenya guddaa ardii kanaa jedhama. Rabbiin qabeenya isaa kenne oli rabbi si haa kennu. Qabeenya rabbiin hayyu ulamaa fi sheekutii gurguddoo seenaa keessatti qabeenyaan beekaman ka arjummaan beekaman biliyoonota ture seenaa islaamaa keessatti rabbiin akkasi haa taasisu. Ammoo waan afaaniin jette illee gochaan goote waan akka rabbiif jennee kennannu jedhee ka'eeti ammoo rabbiif jedhee ka'ee kennee dhooysee jechuudha. Jechaan illee godhe gochaan illee taasise rabbiin anatu as gahee anumatu nama kana ta'e jettee kaatu fajaa'ibdu rabbi si haa taasisu saadiq ulfaadhu galata. hunda keessan ulfaadha Dr. Mugashoo keessee fi siifillee ispeeshaalii warroota miidiyaa kanarra jiran asiillee mubaarakillee akkuma rabbiin isaan eege isaan kanaan immoo ana caalaa isaaniif akka rabbiin qabeenya hedduu laatu wallaahi asliinis ta'u mubaarakillee warroonni sooshaal miidiyaa irra jiran kuni ofii miidhamanii nuun fakkeenya godhaa jiru sababa isaanii kan mul'ataa jiru malee isaaniillee yaashee dhiifamsa ittiin deebi'ee akka isaaniin immoo nuun olitti akka rabbiin qabeenya isaaniif laatu du'aa nu godhaa. Deekma tokko michee. Allahu akbar. Qabeenya rabbiin biraa kennama namni qabeenya bakka irraa fide beeku bakka itti baasu qaba. Qabeenya yoo halaala irraa dhufe bakka halaalatti baha. Qabeenya haraama irraa dhufe jahannama baha bakka ati itti baafte kuni bakka ati irraa fidde tariinu akeeka waan ta'eef rabbiin nama qabeenya bakka irraa fuudhuu fi bakka geessullee geessu rabbi isa haa taasisu. Kennuu qofaa miti kennachuullee waan kennan qabaachuu qofaa miti kennuullee rabbi isin haa kennu. Hunda keessa warra as gubbaa jirtan iskiriin fuuldura jirtan cufa keessan tokko osoo keessan hambifne qabeenya gurguddaa addunyaa tanaan haddamtan ilma namaa hundaan tajaajiltan rabbi isin haa kennu. Ka dhaloota irraa dhaloota dabru fiixaan teessan nyaattee hin fidne rabbi isin haa kennu hunda keessan inni ulfaadha galatooma baay'ee. Doktor ulfaadha gaasin jiraan bu'aa. Ulfaadha saadiqii. Akkaawwantii kun maqaa isaaniitti irra jira iskiriinshoot godhu saadiqii. Warri kan jiran kun Dr. Asli follow godhanii akka gartee isa hordofa warri keessattuu warri ballamaa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرم لك خيرا. الحمد لله. خير ما شاء الله. أنيس مقايب ساتين شنطة فبيجرا. الله أكبر. الله أكبر. إن شاء الله دوينا قدا. الله أكبر. أما كي يلالو بربادي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وأنا تتأمل قلبي كيسا ملتا ربين برانسي حقه فيا قلت ربين برانسي حقه عمري سنة سيدي بركات تسيقود فيا وجه ربين برانسي حقه أجمل منظر في الدنيا وأن الدنيا تنقب لا لم مئه كيوم مثل اللي مئه يولا لم برد هذا أرجاس ربين سيهرج سيسو عمري ساني بركة فيا ربي سيهاتا سيسو ورا قالت ساني جزاء ساني جلال به ربي سيهاتا سيسو والفاد قالتهم قالت الرافي maqaa ni jiran qaba maqaan isaa mul'atu natti maqaan kiyya Abbaa Itakaamoo Lugoomsa Abbaa Hamza Muhammad jechu baannaan siifin qabu Abbaa Hamza jedhe qabi faamilii dha kun Austraaliyaa irraa habiibii ni beeyna Hamza nuuf naqa galatoome habiibii kiyya Abbaa Hamza haajiti akkas isaan dargaggeessaa ilma mataa malaa ta'e. Abdii dadhabee sakki jaa obboleessi keenya fuudhni keenya ani duruu bakkaan gahee jaa waan hin nama tokko gaafa guu chaalenjiin ustaadaa dhume nama amanee guyyaa kudhanii
كأبدي ددرينين دركم مجهوتو رفيع جرا جرا يعني أستاذ قديدي سنة مثلا عنك دواي تقولوا ايوه كانوا ما سر ارجاج الرمو كان بلاد خمبرات ايوه بيجبدوا challenge ustadif saya galafina dura nuqaya مالف challenge كيف زمان قال لكم كانوا وين بقى تبيك itina meedu qabdaniti way itina meedu qabdaniti وعليكم السلام ورحمة الله Ninne maka ustadin sadin kumashan tama kanne kinjira. الله نورك Banking مكا بانكي ما في قمت هذا مو نقدي دمو ايوه Ethiopian commercial bank aye. نورك قبضت مي لكوفسا Screenshot godeetiin jira reeful ايوه Norek si makan Nuruddin aye بارك الله فيك نور الدين aye khaysanin sir رب راس في سي حكين له فادو غلطهم ربي سر حكيم amin ya وانت Ustaz maqaa ustaadif saatiin nama 12tu natti erge ijoollee biyya keessa birriidhaani hundinuu asiin natti ergite 100 takka 200 300 500 akka ga'utti du'aayi nu godhii jedhan bakka takka asumaaniin taa'ee miseejii deebisuuf jira ijoollee tan hunda walitti qabiitti bakka takka du'aayi naa godhiif yaa ustaadif saa maqaa keetiin. بارك الله فيك والفاد رسول ربي توانجنا عليه الصلاة والسلام سبق الدرهم 100 درهم بري تكت بري دبتك وجعل جدا أكملت تأبيك تسوني إني دبتك وكين وان كابو راكين إني تككابو مو هما كابو كين جدا غراغرون ما لساكنوما كناف كنا نرمالك أمتي واني نمني كنو أرجما كنا جالالك كنا نمو منا ما كنا نمني حاجة بككران هنكاتي سن بككران سلاغي هركي هنكاتي namni akkana osoo biliyoona illee qabaate miliyoonaan nu badhaasa namni akkana kun rabbi qabeenya fi isaanitti haa dhangalaasu cufa isaanii qabeenya hammarameen dhumni rabbi isaanitti haa uwwisu qabeenya jannataan bitatan ka ilma namaa imimmaan irraa haqaniin ka nama daara ittiin uwwisanii ka nama beela ittiin nyaachisan rabbiin isaanii haa kennu waan keessa jiran sanii rabbi isaan haa milkeessu xullaaba sanii yookiin darsaa barattoota warra jiran san ulfaadha galatoomaa isaniin jenna allahumma salli ayyee haya qati'aanu challenge ustaadif saya galafina challenge ustadif saya galafina nama afur galmeessee Batriyaad afarsaan sun hagam ga'e afarsaa sana laalanii afarsaa tokko jira afarsaa jidduun irraan battanii bara kagadarkisan kana lakkoofsa baay'ee tokkota sheerriyaad gadarkisaa namni meeqa ta'e dubbiin cimtuun isiidha beeki bakka kana ka fedhe yoo iyya waan biqilchu akka xiqqaattullee robaabatti بلا ما في صدومي أولي بلا ما صدومي أولي nama 230 oli ka akaawuntii isaanii irratti waan qabu darbe baay'inni namaa Tifutana waa biqilchaa beeki Tifutana waa biqilchaa dhuga tiifuun barbaadu rooba dirrisee dhufu caalti roobni guddaan bare galaana dhufee tafee waa balleessa VAT waan fuudhee tara VAT waan godhuuf birrii uummataatiif bitame ka sheekota waan fuudhee tara ni bara roobni guddaa ayyee firii dubbadhu Haitiano Kaitano Kabra بارك الله فيكم ربي سنرها جلته ما جلفتني أستاذ مزان كدير كامل دبدو كوبي بر كوبي راديو قرارتني كامل برا حمزة برا challenge خشاخن نمتي هانكا كوما دبتور بتي تربتا كرب راجو في خناف دري فتك نتا الله أكبر
Tokkochuma dhufee mireegaa kubbaayinaa rakeedhan. Kaamil dubbadhu ka. Kaamil. Aywa. Dhufanii as jala jiranii barbaada ol galcha. Sheekh Usmaan Durri. Allahu akbar. إساني حتى أكينيني إساني حتى إن شاء الله إن شاء الله آمين إن شاء الله يا رب جي كم تبي فتنان أكنا أقول اللي وان جبادة علماء الإسلام كلا فكان التنم تقو قبلنا نما تقو يتأرجو بربادو في نانو سنما سلاني أرقم جديم تلمام ملك نسلمو ملك أنمني وان كان إن بربادة يدمين تلمام ممنيوتي ركون كابو ملك نكسي رو ملكني ملك يو قداته ملك أنمني بربادو الركة تجرى ملك أقول قدّا بفكنا بربادو كي ملتو أماناتك سوتي ربنا أماناتك سو ربين وانا تنجتك نتل ربي سرها جالتون والفان غلطون إن شاء الله يو بان ترجم ركون قبول جلشة يو كان يموتو كيسال فاتاتو